بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wantoota sooma balleessan wantootni sooma balleessani maal fa'a laata? Inshaallah wantoota sooma balleessan kanneen ibsa bareedaa fi ibsa salphaa bal'aa ta'e wajjiin ilaallaa. Daqiiqaa gabaabaadhaa namni muslima taatan namni soomtan hundi viidiyoo kana inshaallah dhaggeeffatuu qabdanii ilaaluu qabdanii. Sirritti dhaggeeffadha hanga xumuraatti sirritti ilaalaa. Namni yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhaatiin eegalaa. Wantoota sooma balleessan dalagaaleen garagaraa kan sooma balleessantu jiru. Dalagaaleen sooma balleessan kanneen keessaa inshaallah muraasa isaanii ilaallaa. Tokkoffaani nyaataaf dhugaatii fi wantoota isaan bakka bu'an gama garaatti gadi seensisuudha. Nyaataa fi dhugaatii yookaan wantoota nyaataaf dhugaatii kana bakka bu'an gara garaatti gadi seensisuuni sooma nama jalaa balleessa. Qabxiilee kanneen sirriitti xiyyeeffadhaa. Namni tokko nyaataaf dhugaatii beekaan osoo akka sooma jiru yaadataa yoo nyaate yookaan yoo dhuge soomni isaa ni bada. Akka sooma jiru osuma beeku osuma yaadatu osoo hin dagatiin yoo beekaatumaan ka nyaatu ta'e soomni isaa ni bada. Osoo beekaadhaan ka dhugu ta'e bishaanis soomni isaa ni bada. Namni beekaan nyaate yookaan dhuge sooma isaa san maal gochuu qabaa? Qadaa kafaluu qabaa. Namni beekaadhaan nyaata nyaate maal gochuu qabaa? Qadaa kafaluu qaba sooma isaa san. Soomni isaa sun waan badeef jechuu. Namni tokko osoo kiniinii illee kan liqimsu ta'e, kiniinii waan jedhamtee beekamtu tana osoo kan liqimsu ta'e soomni isaa ni bada. Kiniiniin gara garaatti waan gadi seenuuf sababa kanaaf sooma isaa ni balleessitii jechuu. Namni tokko dagatee osoo nyaate yookaan dagatee osoo dhugee homaa isarra hin jiran. Fakkeenya dagateetiin nyaate yookaan dagateetiin bishaan dhugee homa takka isarra hin jiran. Sooma isaa akkasuma itti fufuu qaba. Soomni isaa sirriidha jechuu. Sooma isaa san iddoo jiru san irraa guuteetiin itti fufee xumuruu qaba jechuudha. Soomni isaa sirriidha. Qabxiin lammaffaan kana jala beekamuu qabu kana. Qabxiin sadaffaan gulukoosiin namni dhibameef kennamu. Gulukoosiin yaa akkuma beekamu iddoo soorataa bakka bu'aa yookaan iddoo nyaataa bakka bu'aa. Nama dhibame tokkoof osoo ka kennamu ta'e soomni nama dhibame sanii yookaan namni gulukoosii fudhate sun soomni isaa ni bada. Maa jennaan iddoo nyaataa waan bu'uufi. Iddoo nyaataa gulukoosiin kun iddoo nyaataa waan bu'uuf innuu sooratoota keessaa tokko waan ta'eef jecha sababa kanaaf namni gulukoosii fudhate tokko soomni isaa ni badaa jechuudha. Gaaziin oksijiinii yoo fakkeenya namni tokko hargansuu osoo dadhabee gaazii oksijiiniitu itti hidhama. Gaaziin oksijiinii itti hidhamu kun sooma isaa ni balleessa moo hin balleessu laata? Gaaziin oksijiinii hargansuudhaaf fayyadamuun sooma hin balleessu jedhan ulamaa'iin. Maa jennaan gara garaatti gadi hin seenuu jedhani. Nyaata ta'eetiin gara garaatti waan gadi hin seenneef jecha sooma isaa irra dhiibbaa hin geessu jedhan. Qabxiin itti aanu lilmoon yookaan siriinjiin. Namni tokko fakkeenya lilmoo osoo ka fayyadamu ta'e soomni isaa ni badamu hin badu laata? Lilmoon yookaan siriinjiin ka iddoo nyaataa bakka buutu sooma ni balleessiti. Ka iddoo nyaataa bakka hin buune ammoo sooma hin balleessitu. Fakkeenya namni tokko qorri isa qabee yookaan taayifoidiin isa qabee osoo mana yaalaa kan deemu ta'e ramadaana keessa erga inni mana yaalaa deeme booda osoo lilmoo yookaan siriinjii qorraa ka isaa kennan ta'e yookaan ka taayifoidii isaa ka kennan ta'e soomni isaa hin baduu jechuudha. Lilmoo yookaan siriinjii tana fudhatuu ni danda'a. Garuu lilmoon sooma isaa balleessitu lilmoo akkamiiti? Lilmoo iddoo nyaataa buutuudha jechuudha. Lilmoon iddoo nyaataa buutu sooma isaa ni balleessiti. Wantoota sooma balleessan keessaa inni itti aanu walqunnamtii saalaa erga fajri bahee irraa hanga aduun seentutti dalaguudha. Namni tokko ramadaana guyyaa keessa yookaan erga fajri baatee irraa kaasee hanga aduun dhiitutti yookaan hanga yeroo dulluuqiitti sa'aatii jidduu kana jiru keessatti walqunnamtii haadha manaa isaa wajjin kan geggeessu yoo ta'e soomni isaa ni bada. Garuu halkan walqunnamtii saalaa haadha manaa isaa waliin geggeessuu ni danda'a. Kan dhoorgame guyyaadha malee halkan geggeessuun ni danda'amaa jechuudha. Namni guyyaa keessa geggeesse haadha manaa isaa waliin walqunnamtii saalaa namni geggeesse soomni isaa ni bada. Maal gochuu qaba namni fakkeenya haadha manaa isaa waliin walqunnamtii saalaa geggeesse? Jalqaba toobaa isa barbaachisa. Maa jennaan waan Rabbi dhoorge waan dalageef.
waa lamatu irra jiraa jedhu lamaayin. Tokkoffaa qadaa fi kaffaaraadha. Namni tokko fakkeenya guyyaa Ramadaanaa wayii osoo soomu haadha manaa isaa waliin osoo walqunnamtii saalaa geggeesse tokko qadaa sooma guyyaa sanii kafaluu qaba. Qadatu irra jira. Lammaffaa kaffaaraadha. Kaffaaraa jechuun maakaakaashaa ka jedhamu kaffaaraani akkaataa armaan gadii kanatti kafalama. Innis maali? Jalqaba gabri yoo jiraate gabra bilisoomsuudha. Gabra bilisoomsuu qaba. Namni haadha manaa isaa waliin walqunnamtii saalaa geggeesse gabra bilisoomsuu qaba. Yoo gabra bilisoomsuu kana hin argatin yoo gabri yoo ka hin jirre maal gochuu qaba? Ji'a 2 walitti aansee soomaa jedhan. Ji'a 2 guyyaa takkatti illee osoo addaan hin kutin, osoo guyyaa takkatti illee addaan hin dhaabin, ji'a 2 takataataayii siikweensilii walitti aansee soomuu qaba. Yoo hin danda'in yoo ji'a 2 walitti aansee soomuu kana yoo hin danda'in maal gochuu qaba? Rakkataa 60 nyaachisa. Tartiiba kanaan deemaa jechuudha. Tartiiba kanaan deemeetiin walqunnamtii saalaa ka geggeessisaniif Ramadaana keessa tawbaa gama Rabbii akkana deebi'aa jechuudha. Dubartiin takka fedhii isiitiin ala fakkeenya abbaan manaa osoo isii dirqisiiseetiin dirqamaan osoo walqunnamtii saalaa irra geggeesse abbaan manaa haati manaa tanarra rakkoon jiramu hin jiru. Osoo yoo abbaan manaa dirqamsiisee dirqiidhaan humnaan walqunnamtii saalaa isii irra geggeesse rakkoon takkallee isii irra hin jiru jedhamu lamaa'iin. Garuu haati manaa fedha qabaataa fedha isiitiin yoo kan irra dalagu ta'e isiin illee qadaa kafaluu qabdi, kaffaaraallee kafaluu qabdi. Akkuma abbaa manaa san isiinis eeyyama isiitiin ala yoo ta'e garuu homa takka isii irra hin jiran. Homa takka isii irra hin jiranii soomni isii sirriidhaa jedhamu lamaa'iin. Garuu yoo fedha isiitiin ta'e soomni isii illee ni bara qadaallee kaffaaraallee kafaluu qabdi jechuudha. Kana fakkaata. Sadaffaa wantoota sooma namarraa balleessan keessaa maniyyiin namarraa bahuudha. Maniyyiin namarraa bahuun kun kallattii hedduudhaan ilaaluu dandeenya. Kana keessaa tokko fakkeenya maasturbeeshiniidha. Maasturbeeshin jechuun akkuma beekamu fedhii ofiin ofirraa baasuudha. Namni tokko maniyyii yookaan spermii ofiin yoo ofirraa baasu ta'e qaama saalaa isaa tuttuqee haala sansaniin yoo maniyyii yookaan spermii ofirraa baasu ta'e soomni isaa ni bada. Namni akkanaa maal gochuu qaba? Qadaa kafaluu qaba. Tokko kana. Lammaffaa namni haadha manaa isaa dhungachuu fi tuttuquun maniyyiin irraa argame soomni isaa ni bada. Qadaa kafaluu qaba. Haadha manaa isaa fakkeenya osoo ka tuttuqu ta'e harkaan naannessee dhungatee tuttuqiisii tuttuquu kana keessa dhangala'aan osoo irraa bahee spermiin osoo akkana irraa argamu ta'e spermiin yoo akkana irraa argame soomni isaa jalaa badaa jechuudha. Maal gochuu qaba? Qadaa kafaluu qaba namni kun. Akkasuma mallee namni tokko gama dubartii wayii fakkeenya ilaalcha heddummeessee baay'ina ilaalchaa irraa ilaalchi baay'atu irraa maniyyiin nama kanarraa argame. Osoo akkana maniyyiin kan irraa argamu ta'e soomni isaa ni bada. Maal gochuu qaba? Qadaa kafaluu qaba jechuudha. Gama dubartiitti ilaalcha heddummeessuudhaan yoo spermiin irraa bahe qadaa kafaluu qaba, soomni isaallee jalaa bada. Namni Ramadaana keessa namni tokko fakkeenya otoo Ramadaana keessa rafee guyyaa Ramadaanaa keessa osoo soomaa jiru rafee yeroo rafu yoo ribaa ka'u dhangala'aa wayii of jalatti arge yookaan janaa bahee jechuudha afaan biraatiin. Osoo akkana akka janaa bahu ta'e namni kun maal gochuu qaba? Soomni isaa sirriidha. Soomni isaa jalaa hin badu, akkuma jirutti itti fufaa jechuudha. Namni Ramadaana keessa rafee guyyaa Ramadaanaa keessa rafee janaabaan irraa bahe yookaan janaa bahe soomni isaa hin baduu jechuudha. Akkana hubatuu qabdanii. Afuraffaa wantoota sooma balleessan keessaa beekaadhaan haqqee ofirraa baasuudha. Beekaan haqqee ofirraa baasu. Namni tokko nyaanni naaf hin hojjetaa hin jiru, garana dhukkubaa jira, coggaaraan dhukkubsee kallattii garaagaraatiin sababatee osoo of haqqisiisu ta'e yookaan voomiit osoo of godhu ta'e soomni isaa jalaa bada. Garuu haqqeen ofumaa osoo dhufeetiin irraa bahe osoo inni hin baasin haqqeen ofii isaatiin dhufee osoo ka irraa bahu ta'e soomni isaa jalaa hin baduu jechuudha. Ka soomni isaa badu yoo kamii yoo ofii isaatii fedha isaatiin of haqqisiiseedha qofa. Akkana hubatuu qabdanii. Shanaffaa dhiiga ofirraa baasuudha. Koobatuu fi wantoota isa fakkaataniin. Koobatuu jechuun akkuma beekamu namni tokko sababa dhibee garaagaraatiif jecha koobaa osoo ka koobatu ta'ee dhiiga itti galchaniitiin keessaa xuuxanii ka baasan san namni akkanatti dhiiga ofirraa baase
soomni isaa jalaa badaa jechuudha. Dhiiga fakkeenya amma mana yaalaa dhaqee dhibameetiin dhukkubeen osoo mana yaalaa dhaqee qorannoodhaaf osoo dhiiga isaa irraa baasanii soomni isaa badamoo hin badu laata? Soomni isaa hin badu. Maa rakkoodhaaf jecha dhiiga ofirraa baase malee jaalateetii miti. Namni qorannoodhaaf jecha dhiiga qaama isaa irraa yoo baase soomni isaa maal hin ta'u jalaa hin badu jechuudha. Jahaffaa wantoota sooma balleessan keessaa tokko dhiiga heeydiitii fi dhiiga nifaasaati. Dhiiga heeyidii jechuun yaa'u pireediidha yookaan xurii laguu marsaa laguu kan jedhamu. Dhiiga nifaasaa jechuun ammoo dhiiga daataa, dhiiga dahumsaa kan dubartii yeroo deettee irraa argamudha. Dubartiin takka osoo soomaa jirtu osoo pireediin kan itti dhufu ta'ee soomnisii achuma dhaabataa jechuudha. Jalaa bada. Dhiigni nifaasii yookaan osoo kadeetteetiin dhiigni kan irraa argamu ta'ellee soomnisii jalaa badaa jechuudha. Torbaffaa sijaaraa fi wantoota isa fakkaatan afuufuudha. Namni tokko osoo sijaaraa kan afuufu ta'e wantoonni kunniin haraamaa, wantoota haraamaa kana osoo kan fayyadamu ta'e akkasumas mallee shiishaa fi wantoota isaan fakkaatan kanneen osoo kan fayyadamu ta'e soomni isaa jalaa badaa jechuudha. Wantoonni torban kunniin wantoota gurguddaa sooma namaa balleessanidha. Wantoota ulamaa'iin irra deddeebiidhaan sooma balleessan jedhanii dubbatanidha. Yaa'u sirriitti qabadhaa, sirriitti hubadhaa, viidiyoo kana sirriitti irra deddeebiidhaan dhaggeeffadhaa akka isinii galuuf rabbi hubannoo bareedaa anaa fi isiniifis haa kennu isiniin jedha. Salaamun alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.